በአማራ ክልል በኦሮሞ ልዩ ብሔረሰብ ዞን ደዌ ሐረዋ ወረዳ በተፈጠረው ግጭት وان سموك السجرو لفرت جارما سموك السانجرو بجاي جارمت النجين دقوقا سنيتين هرما في هركجرون إثيوبيا نتللفتو كون كلا نقاتين جارمي كسبب سبلموتا تأوتي سرني سيبو جميقا فجلك باسنا وما لفرنجرو قاف من لك نديقو غاف من لك نديغو غاف هرمن نديغو غاف هركي نديغو غاف نبوتي هرين إثيوبيا كاسين جارمتي هرن الرفارسي تا إثيوبيا باكيتي إسي من لك دوري إثيوبيا دودوبة دومن إسي توري يا من لكي هرا يا من لكي هرا إثيوبيا كاسيسا نجارو دمتا يوفت سديفن أتلي نرما فركا نمروين قلتو በአማራ ክልል በኦሮሞ ልዩ ብሔረሰብ ዞን ደዌ ሐረዋ ወረዳ በተፈጠረው ግጭት ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ እንዲቀርቡ የደሴ ከተማ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني كبجمتوتا في هردفتوتا مدنجينيا بكم جرتنتي نجيني كينيا اسن هاجه اسنين جنة ركون ولو كيس جروه مالي mootummaan naannoo amaaraa istirateejii akkamiitiin oromoota walloo biyya isaarraa hoo buqqisuuf irratti dalagaa jira. Akkuma beekamu dogoggora siyaasaa addawaawiin sirna federaala jedhamu keessatti dogoggore keessaa oromoonni walloo naannoo amaaraa jalatti akka bulan murteessuun isa tokko. Gaddafi Kenya bayade dangataren dini Kenya lola hankate digasaren Rabbumman Kenya nurra busuraro kanaanis wal qabatee oromoonni walloo afaanii fi aadaa amantaa isaanii kabachiifachuun qormaata jaarraa meeqaa ture. haa ta'uu malee baroottan 27 darban keessa dhiibbaan garaagaraa irra gahullee haguma tahee qallattullee mirga ofiin of bushuu afaanii fi afaan ofiitiin baratee barsiisuu carraa argatee ture. Achii booda garuu qabsoo hadhaawaa ummanni Oromoo baroottan kurnan darban godheen sirna wayyaanee kuffisuun danda'ameera. وان سموك السجرو لفرت جارما سموك السانجرو بجاي جارمت النجين دقوقا سنيتين هرما في هركجرون إثيوبيا نتللفتو achii booda garuu warri kaan jijjiiramatu nuu dhufe jedhee dhiichisuu jalqabullee oromoota wallootiif garuu balbala abiddaa kitaaba cubbuu seenaa gurraacha kan kaleessa cufamee turetu itti baname. Naftanyoonni kaleessa ija shaboon dhiqatanii saala takka malee akkas jechuun nutti dhaadachuu jalqaban. Itoophiyaa nutu jaare kanaafuu ummanni Itoophiyaa akkuma rabbii galateeffatutti nuhis ijaaraa Itoophiyaadhaatii nu galateeffatu qaba jedhanii የአማራ ህዝብ ትልቅ አበርክቶ ያለው ህዝብ ነው። ኢትዮጵያን በመመስረት ሂደት ውስጥ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። ኦላንቱማ ከሌሳ ቱፊ ኡመተ ኢትዮጵያቲ ቀበን ኦልቀበኒ ለለቡ ጀልቀበን ሰናም ቦዳ ወንታሜ ዮቲራቴ ወራነ ሳኒ መቃ ግንቦት ሰባቲ ጀዱ ሞጋፈቴ ከለቲ አዳ አዳቲን አጀቻ ፊ ሳምቻ አዳ አዳረቲ ቱሬ ወልቲ ቀበኒ መቃ dhiifama jedhuun gara biyyaatti gashanii maqaa waraana addaa amaaraa jedhu moggaafatan yookiin liyyuu haylii amaaraa jedhanii moggaafatan. Ajajaan waraana kanaatillee nama garema maafiyaa kanaan yakkame murtii du'aa jalaa maqaa dhiifama jedhuun bahee
aangoon dhimma naannoo kanaa itti kennameedha. Asaaminoo Xiggee bara 2019 baatii bitootessa eebba waraana kanaarratti akkana jedhee ture. Rakkoon har'aa Amaara mudate kan amata 500 har'aa dura nu mudateen wal fakkaata. Kanaafuu isin waraanni dirqama sinitti kennamee bahadhaa, nuti mootummaan mirga keessan ni kabachiifna jechuudhaan lallabe. ሁሉም ወጪ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንደ አማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ምናልባት በታሪካችን ወደ ኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱም ፈተና ያው እንግዲህ አልፈን እዚህ ደርሰናል። አሁን ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለ ፈተና የመከበብ ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃት ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ ደግሞ መቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው፣ የዚህ ኃይል ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ልዩ ኃይሎች ከአሁን በኋላ መብቶቻችሁን ለእኛ ለአዴፓ ለመንግስት ተውት፣ ግዴታችሁን ብቻ እንድትወጡ አደራላችኋለሁ። akkasuma ummata qimaantirratti duula wayyaaneetu nu keessa kaanserii kaahee wayyaaneetu as jaaree mirga addaa gaafadhaa isaaniin jedhe jechuudhaan duula adda addaa irratti maqaa olaantummaa Amaaraa iristii isaa deebisiisuu jedhuun osoo irratti duuluu dabareen Oromoo Walloo gahe. Ohoy hoy 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 Gaddafi Kenya bayade dangatarem dini Kenya lola hankate digasarem Rabbumman Kenya nurra busuraro. Asaaminoo Xiggee yeroo mootummaa wayyaanee keessa sababa yaada sirna nafxanyoota durii deebisuuf yaalii fonqolshaa raawwachiisuutiin yakkame hidhaan murtiin du'aa itti murtaa'ullee dhiibbaa adda addaa nafxanyoonni godhaniin dhiifame godhamee fi bahullee lammaffas yakkuma kanaan hidhamee mootummaan biltsiginnaatu dhiifamaan baasee aangoo tikaa naannoo Amaaraa itti kenne. Waraana adda addaa bobbaasuudhaan bara 2019 keessatti ummata Gumuz 700 ol guyyaa tokkotti waraanuma kanaan akka dhuman beekamuun danda'ameera. Akkasuma ummata qimaantirratti duula wayyaaneetu nu keessa kaanserii kaahee wayyaaneetu as jaaree mirga addaa gaafadhaa isaaniin jedhe jechuudhaan duula adda addaa irratti maqaa olaantummaa Amaaraa iristii isaa deebisiisuu jedhuun osoo irratti duuluu dabareen Oromoo Walloo gahe. Waraanni Asaaminoo Xiggee ji'a eebilaa keessa godina Walloo aanaalee hunda keessatti jechuun ni dandahama qubsiifamuu jalqabe. Badiin yaadame dhihaannaan guyyaan hin dagatamne eebila 29 bara 2019 warri iristii keenya deebifanna jedhu maqaa abin jedhu moggaafatee walgahii magaalaa Oromoo Walloo Kamiseetti beellama qabate. Maqaa magaalattiitis midirageenyi jechuudhaan jijjiiranii waraanni torban dura aanaalee adda addaa qubsiifame yakka adda addaa shororkeessuu jalqabe. Meeshaa qotee bulaa hiikuu, dubartootarraa hijaaba mulquun shororkeessummaa isaa itti fufuu jalqabe. Xalayaa eeyyamaa guyyaan iristii deebifachuu, maqaa jijjiiruu fi walgahii gaggeessuuf kantiibaa magaalaa Kamiseetti ergamee kantiibaan yeroo sanii eeyyamaa isaallee ni dhorkate. Roorroon daangaa dabarraan ummanni Walloo aanaa Dawwee Harawaa fincila dhoksaa hin qabne kan nafxanyoonni yoomuu hin irraanfanne irratti kaase.
waan sammuu keessa jiru lafarratti ijaaramaa sammuu keessaan hin jiru biyya ijaaramtuun nageenye duguggaa sanyiitiin harmaa fi harka jiruun Itoophiyaan ati leelliftu Itoophiyaan ati leelliftu kun karaa nagaatiin ijaarame akka sabab sablammootaa ta'utti sirni isii bocame gaafa jalqabaa sana uumaa lafarra hin jiru gaafa Minilik nu diigu gaafa Minilik nu diigu gaafa harmi nu diigu gaafa harki nu diigu gaafa nubboote hurreen Itoophiyaa akkasiin ijaaramte har'a nurra faarsita Itoophiyaa abbaa keetii isii Minilik durii Itoophiyaa dudubata duubni isii xurii በአማራ ክልል በኦሮሞ ልዩ ብሔረሰብ ዞን ደዌ ሀረዋ ወረዳ በተፈጠረው ግጭት ቀብሶ ሀዶፍቱ ወልወራንሰ ጉያ ለማ ቦዳ ካንስ ገገላፈቴ ካንስ ሀርካን ቀበኒ ካንስ ካምብት መርሰኒ የሮ ፊጡዳፍ ጀዳን ራያን ኢትሰብያ ጅዱ ገሌ ዱፌ አዳም ባሱሌ ደዌ ገዲሰኒ ጥቃተኒ ገረ ዱፈንቲ ዴቢአኒሌ ወርድ ኢጋ dheebatee humna dabalataa fuudhuudhaan kamisee iddoo jaaraniyyoo jedhamutti qeerroon waraana makiinaa afurii irratti fincilaa irra deebii hin qabne itti kaasaniiran. Waraanni dawweetti weeraraaf deemaa ture kaanis ajjeefamee kaanis makiinaa gadhiisee baqateera. Ajajaan waraana kanaa Asaaminoo Xiggee injifatamuu dawwee gaafa dhagahu Oromoota Walloo hundarratti waraanni akka banamu ajaja dabarse. Ganama dilbata xiqqaa eebila 29 bara 2011 akka lakkoofsa biyyattiitti lolli karaa makkannaa karaa sanbatee karaa qorimeedaa fi karaa caffaa hundaan Walloorratti waraanni guddaan baname. Ohoy hoy 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 Gaddafi Arkenya bayade dangatarem dini khenya lola hankate digasarem rabbumam khenya nurra busuraro hare lola guyyaa tokkoo fi halkan tokko guutuu Walloorratti deemsifameen booda Oromoonni Walloo injifannoo dinqisiisaa humna weerartuu hamma funyaanii hidhatte irratti agarsiisanii nafxanyoonni hedduu dinqisiifatanii hedduu rifatanii karaa miidiyaatiin maqaa shanee jedhuun duula biyya keessaa fi biyya alaatti ummata Oromoo Walloorratti banan. Duula miidiyaa ummata Walloorratti banameen miidiyaaleen Oromoo hunda isaanii jechuun ni danda'ama. Yeroo san keessatti kan saba biraatiihuu sagalee tahuun beekaman sababa biyya tasgabbeessinaa jedhuu fi jijjiirama ceesifna jedhuun ajaja bilxiginnaarraa fudhatanii afaan isaanii qabatanii Oromoota Wallootti dugda galan. Achii booda garuu qeerroo Walloo tokko tokkoon maqaa shanee jedhuun sabboontootaa fi warra qaroo ummataa tahan hunda hidhaatti guuruun jalqabame. Yaadannoo sanii wanni wal fakkaatu har'a guyyaa keessa jirru kanatti lola dheengaddaatiin wal qabatee Oromoota Walloo eenyufaatu bakka lolaatti hirmaate makiinaa eenyuutiin namni dawwee fi harxummaarraa gara magaalaa Kamiseetti dhufee maqaa isaanii nuu himaa qeerroowwan nama dura dhufan shaneetu jira aysuusii meeqaan shanee dhufe jechuudhaan har'allee jechi kaleessaa akka dabalamuu fi qeerroowwan fidaa kennamuuf kaanis qalamuuf kaanis hidhaa darbatamuuf qophaa'aa jiran akka jiru yaadi nu gaheen jira. waan sammuu keessa jiru lafarratti ijaaramaa sammuu keessaan hin jiru biyya ijaaramtuun nageenye duguggaa sanyiitiin harmaa fi harka jiruun Itoophiyaan ati leelliftu Itoophiyaan ati leelliftu kun karaa nagaatiin ijaarame akka sabab sablammootaa ta'utti sirni isii bocame gaafa jalqabaa sana uumaa lafarra hin jiru gaafa Minilik nu diigu
Gaafa minilik nu deegoo gaafa harmi nu deegoo gaafa harki nu deegoo gaafa nu buute hurreen Itoophiyaa akkasiin ijaaramte har'a nurra faarsita Itoophiyaa abbaa keetii isii minilik durii Itoophiyaa dudubata duubni isii turii yaa minilikii har'aa yaa minilikii har'aa Itoophiyaa akkasiisan ijaaruu deemtaa yoo ufitti si dhiifne atilleen harmaaf harka nu muruu hin ooltu dafii ture siyaasaa karaa nagaa diddee hayyoota keenya ajjeeftee kaan dabaaf shiraan mana hidhaatti fitte Itoophiyaa ijaarta kootu amma Oromoo harmaa fi harka muree Abiyooti minilikeen maaltu gargara baasee yoo maqaa taate